كيك قبائن قاف كايما خان جالده onnenam jaalade ber dabrati runa sente tirubate sombona sente wonni cufna mate funi juwan jaalala ye jaalada ga kunno fago suni bakat ar allama si tocci tabati jaalalti ba jaalala allah ayyama si tocci jaalachuunis carraadha jaalatamu namu kennaadha jaalachuun duratti akkuma uffata tokko akkana laaltee bar uffata qaama keetiin galu qaama keetiin galini beekta. Jaalachuun duratti namni sun nama jaalalaa qophiidha. Nama jaalalaa reedii ta'e qophaa'e adda baasuu si barbaachisa osoo hin jaalatin jechuudha. For example, is like namni sun accept na godhee jira. Accept si gooteerti. Accept si haa gootu iyyuu waan nama sawwaa dhibbaa waan 90 madaaluu dandeessa. Dhugamaan accept si goote immoo accept kana boru deebiteetiin follow hadha si goote kana unfollow si gooti. Sigala adda follow si gooteerti okay friendidha boru ammoo unfriend si godhuu malti. Sanati garuu waa hedduudhaan nama sammadaaltee waa hedduudhaan isii saffatantee laaluu dandeessaa jechuudha. Waa hedduutu jira ilmi namaa kan ilma namaatti hin fatanuun jechuudha. Jaalala akkamii akkasii qabdu, gadi fageenya akkamii akkasii qabdu. Waa hedduu laaluu dandeessa. Namoota meeqatu jira siif bu'a siif caba. Si malee hin jiraadhu. Bakka ayya maalii kootiitiin si laala, ija akkasiitiin si laala, ija akkasiitiin si laala. Gaafa ati dhibamtee yookaan dhibamtee guyyaa lama ollaanii irraa badda miikinaata dhiyeessiti. Kanaaf miti. Miikinaata jechuudha. Kanaaf nama jaalatu tokko duraan dursi madaali. Akkuma caammaa kan kee dhuftee fakkeenya quxurima 38 ta'ee caammaa natti godhattu xabbaaf ibsaffitu jira jechuudha. So isii matala sima jaalattee wanne kaatirraa waajibu waan atirraa jibbituutu jira waan atirraa jaalattutu jira. Akkas. Okay, sunamma madaalaadha. Madaalaadha. Namni tokko gara lachuutini erga wal jaalate anama serious gaafa jira mugine zirre yaa ma muita ndi mugu daabiti bar dubbatu anna namni tokko serious amma wal jaalate lachuu jaalala akka tokko chaa qabani dhiirri tokko mistake akkamirraa ofii qaba isi wajjin haga fuuldura la zalaalaa waliin jiraatudha. Ani fakkeenyaaf hin jaaladhaanimi ati dubartiidha amala dubartiin beeku. Ati jaalalallee argitee analallee dubartiin laan taateef amala dubartiillee beekta. Of course. Ani ganaadha nama dubartii baay'ee minaamin wajjin takkaa minaamin yoo ta'e ammuma argee like anna sa'aatii kanatti ammoo mistake wahii yoo daladi kana mo'itiin addaan fagaattu beete. Fakkeenyaaf amalli anatti gaarii isin biratti sila amalli kun dhiirarraan eegamu miti. Wanni guddaan dubartii gidduu jiru dubartiin soba sirraa hin argin. Guyyaa takka soba sirraa argite taanaan dubartiin ilaa lubbuu kee jirtu si lamantu beeti. Zalaalam tantee homati sobdutti fakkaata. Keenyaaf dubartiidhaaf ijoolleen akka tokko yeroo tokko ijoollee takka yoo hadda qabdee gurra isaa kana kuntuutte zalaalam yoo ati kootu jette ijoolleen suni homati qabdee kuntuutudha yeroo baay'ee Oromoo mammaa kan xumurteerti dubbii mucaani nyaataaf waamanii ergaa se'ee dheessaa kan jedhan jira. Akkuma san jechuudha. Ati guyyaa takka yoo isii sobdee zalaalam homati isii sobdutti fakkaata. Insobin dhugama san jirtu san itti himiti waliin deemi. Oma fedhe haa ta'u dhugama jirtu san biintiiti itti himiti waliin deemi tokko. Fakkeenyaaf waan kana keessa turte haa ta'u istoorii kan kana keessa turte fuutee turii dhalchii turii singilii lama waliin laayifii dabarsii waan jiru itti himi dhugaa itti himiti wajji deemi. Hanga jirtu sanitti jechuudha. Yoo ta'eef si waliin jiraatti yoo hin taaneefi barri nama kamiitu iyyuu barnaadha jechuudha. Nama akka konkoota akka dhuunfaa kiyyaatti dhiirarraa soba arguun fedhu. Akka na sobus hin fedhu.
hangana waliin jiraatu sanittis jira miti dhiira hicciti baastus hin fedhu amma dhiironni tokko namni tokko yoo haati manaa isii bobaan haadha manaa isaa kan foolii dhooftu ta'e haadha manaa ofiitiin dhiqachuu jechuu irraa deemee yoo ollaa dhaqee abbo namitti hin diyate akka akkasii yoo jedhe irratti mijata. Yoo isitti miidhagisi kana sirreeffatu. Isaanitti mijata namoota tokko garuu haadha manaa kan ta'e tana dhufuma kan keetii wanni akkanaa kun sin baasu sirreeffadhu haasa'u jechuudha ifaan ifatti boqonnaa isii kennitee taa'imii isii kennitee yeroo waa'ee biizinasaa haasoftanis yeroo waa'ee jiruuf jireenya keessanii haasoftanis yeroo waa'ee rakkina keessanii wal qorattanis taa'imii yoo walii kennitanii jireenya badhaa waliin jiraachuu dandeettan yoo walii obsitanii fi yoo wal gonnattan ammas yoo wal amantanii jechuudha bakka keessattuu amantiin hin jirate shakkiin jirutti bilaashuma namni tokko bar utuma wal huncursu gaaf kan duuti rabbi addaan fuutu so guyyaa takka inni isitti hin gammadin isin isatti hin gammadin argite akkas na dhageette na fakkaatu. Seef godhi jabaadhu. Jabaadhu seef godhi. Yaa qabadhee jira malee. Yaa. Accounting tokko kiyyaa lalisaa tokko kuma 60 qabu kiyyaa kaachaa fedhamu accounting 10 moo akkasi jira beekii wara. So yeah. Anna akkasi galatoome yaa jechuun beekte like ilaalee video kan kee hoggaa laalee ammoo akka experience qabdu achirratti hubadde beekte. Yaa galatoomi ani hundallee beekuu hundallee wallaalu. Nakas naaf ulfaadhu siin jedha hedduun si dinqisiifadha ammas nama kabajaa qabu nama onnoo qabu galatoomii akkanuma sitti haa baratu akkanumatti itti fuufi warroonni na jala jirtan ammoo jaabuu reaaktiin tiktookii bicha osoo hin taane yuutuubii illee qaba yuutuubii isaa sabiskiraayib godha daawwadhaa fi siin jedha irra caalaa garuu viidiyoo isaa kukkuttanii asirra fidanii baay'istanii viidiyoo kukkuttanii asirra fidina yuutuubii irra daawwadhaa fi kasi galatoon ulfaadhu jaabuu kenna. Aduma faatee kan hojiin kofallachuu irratti koota raawwadhaa siin jenna. Yaa ulfaadhu akkasii ifaan irra dhaabatee jira ammas namoonni gastii na harkisnaan jedhaadha meena isaan gastii harkisaa naaf galatoon jaabuu kiyya okay thank you. Yaa galatoon guddaa illee ulfaadhu haadha faatee. Ulfaadhu eeshi qaalii kenna.